Ijoollee meettaa gamaa maal ijoollee waan fuuteen galchine maal ijoollee waan fuuteen galchine sindhiisuu nan dhiisine ansidhiise abbaan koo nan dhalchine ansidhiise abbaan koo nan dhalchine. Qophiin keenya Dhamoyilluu torbee kanaa jalqabee jira. Ashamaa akkam jirtu? Galateeffamaan keenya qophii Dhamoyilluu torbee kanaa eenyu akka ta'e waan sirriitti beektan natti fakkaata. Muktaar Usmaan galateeffamaa keenya qophii Dhamoyilluu torbee kanaati. Waa'ee isaa fi waa'ee hojiiwwan isaa immoo waan muraasa daawwannee walitti deebina. Isinis yaada qabdan nu biraan gahaa nu waliin tura akkasiniin jedhumoo Asittiina Hajjiitii waliin tura. Ijoollee meettaa gamaa maal ijoollee waan fuuteen galchine sindhiisuu nan dhiisinii yoon sidhiise abbaa koo nan dhalchineen weelluu dhama qabu Muktaar Usmaan kan akka faaruu biyyaalessaatti sammuu hunda keenya keessaa hin baanedha. Muktaar Usmaan Baalee Gaasaratti haa dhalatu malee haala siyaasaa bara san tureerraa kan ka'e maatiin isaa waliin umrii isaa ijoollummaatti jechuunis 7 yookaan 8tti gara giddu galeessa Oromiyaa dhufuun Meettaa Roobitti guddate. Namoonni weelluu isaa ijoollee meettaa gamaa maal ijoollee waan fuuteen galchine jechuunis weellisuun isaa achitti guddatoo isaatiin jaalala uummataan qalbiin isaa achitti waan hafeefi jechuun ibsu. Ijoollee meettaa gamaa maal ijoollee waan fuuteen galchine maal ijoollee waan fuuteen galchine sindhiisuu nan dhiisini yoo sidhiise abbaan koo nan dhalchine yoo sidhiise abbaan koo nan dhalchine. Uumamaan jaalallee aartii na jalqabee sirbuu baay'ee jaaladha kan jedhu Muktaar maatiin inni keessatti guddates maatii aartii ta'uu dubbata. Obboleessi isaa hangafaa amma lubbuun hin jirre Jamaal Usmaan Sheekaa weellisaa hanga baandii beekamaa bara san biyya keenya keessa ture Kibuur Zabanyaatti Xilaahuun Gassasafaa waliin weellisaa ture. Obboleessi isaa hangafaa walaloo fi yeedaloo weelluuwwan jaalannee fi filannee dhageeffannoo hedduu duuba jiru. Awwal Usmaaniinis qophii keenya Dhamoyilluun ogeeyyii galateeffanne keessaa tokko akka ta'e akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Gaafareedu yaa walalaa yaa mee'ootu na dhiitalaa abdadhu kaa'icha qilleensi jaalataa hiyyaadini taate baay'ee jirru isaa inni keetii ati kan isaa akkam baane taate seete garaa isa akkasika. Baay'ee jiru miidhagsituu soora lubbuu filatamtuu nadii dammaa yaamee ooftuu taktiitiin saasuma caaltuu siin kakkataa si jaalata siin dhaadata si abdata inni keetti caayaa qalbii kenna. Maatii aartii keessatti kan guddate Muktaaris aartii kiinatii gandaa keessatti hojjechuun tokko jedhee jalqabe. Erga gara Finfinnee dhufeen booda immoo qophii ijoollee irratti hojjechaas turee jira. Ergasii immoo beeksisa argee dorgomuun carraa Baalee Poolis Orkeestiraa keessatti qaxaramee hojjetus argatee ture. Baandiin Gadaa erga hundaa'een boodas Muktaar weellistoota baandii Gadaa keessatti hojjetaa turan keessaa tokko. Aartiin Oromoo jiruu uummata Oromoo fakkaataa kan jedhu Muktaar weelluuwwan isaa weelluuwwan aadaa, jaalalaa fi warraaqsaa irratti baay'inaan kan xiyyeeffatanidha.
dhufte boontuun arsii tayoo mara yaadu anaa dhufu koottu makuuttu oluma dhiyaadhu kammaan fayyaa qabu dhukkuba keen aadaa arsoom qorsooma jennaan tanaaf si barbaada jechuun intala bareeda shaggee arsii weelluudhaan qabuun faarsa. Oluma dhiyaadhu kama fayyaa qabu dhukkuba keen aadaa arsoomni qorsooma jennaani tanaaf si barbaada. Jalle kormatee tiratago tutatee jitu rabe kulle jaaki yoo arge kati miidhaytu. Osaatiin gaafanne biyya kee arsi ta'uu hima bifti keetu. Manni keessan gaaddisaa odaa jalaa manni keessan gaaddisaa odaa jalaa meena eegisha kuu arsii waliin tollaa. Manni keessan gaaddisaa odaa jalaa manni keessan gaaddisaa odaa jalaa meena eegisha kuu talaa wajjin galee. Sagalee isaa kiloolee walaloo bareedaa fi yeedaloo qalbii keenya to'atuun dabaalee hasaasiin hasaasaa hasaasuma wayyaa yaabashaadduu ani hin beeku qallootoo si argitu waan qalbiin akka jabbiitti na burraattu jechuun intala jaalateen suma eeguuf ala bulee kullee akka waraabessaa waliin fuudhu dide sagalee koosuu tasitti hasaasaa dafii maaloo na dhaqqabii kullee sirra Ohoo jiituu yaa marga birraa maa fagaattaa qalloo tola biraan weelluudhaan qabu Muktaar Usmaan jaalannee dhageeffannu keessaa tokko. Jiituu yaa marga birraa maa fagaattaa qalloo tola biraan. Kanniisa kandoo kanniisni siitaa osoo na dhageessu
qal'ootoo na bira. Muktaar yaadaan gibee gamaan nu ceesisee qe'ee abbaa Jufaar nuun deemee weelluu dhama qabuun bareedduu Jimmaa akkasitti faarsa. Namni inuma du'aa namni saba isaaf du'e maqaan isaa yeroo mara jiraataa kabaja qabaa kan jedhu Muktaar jaalala Oromootaa fi Oromiyaaf qabu jecha qofaan osoo hin taane hanga daggala seenutti qabsaa'ee mirkaneessee gochaanis ibsee jira. Lollu malee gabruu marabaanu bakka jirru kata arginu. Namni Oromoo irrabiini yoomuu nurra wal jijjiiranii. Lollu malee gabruu marabaanu bakka jirru kata arginu. Baduun kan kee haasi yaadanii fi koluun kan kee haasi kadhatanii fi argi shagguutiyyaa yeroon jirre kanaan haabtii dhume kanaan kamtu kam kadhataa dagatamtee haftaan weelluu dhama qabu Muktaar Usmaan jaalannee fi filannee dhageeffannu keessaa isa tokko. Yeroon jirre kanaan haabtii dhume kanaan kamtu kam kadhataa dagatamtee haftaan. Bardaafatee keenuun eeguu yerooni nuti wajjin fiignee dhaqqabannu malee feetuu dhuftee feetuu narraa haftee fafakkeessuu dhumaan hin ta'u jaalallu bariin ta'uu wanni bartuu akka yaada keetii takka takkaas yaa jaalallee fedhii keetiisaan na jaaladhu si jaaladha dhugumaan onneerraa. Na jaaladhu yaadiin kan biraa. Jaalatamuu weelluuwwan dhama qaban isaa icciitiin isaanii of bira tursiisee sirriitti itti yaadee hojjetu ta'uusaa dubbata. Weelluu hin duune baasuu barbaadaa saniif yerootti fudhadhee hojjedhaa jedha Muktaar yoo ibsu. Keessattuu weelluuwwan turan isaa fi kan weellistoota biroo barasanii yoo hojjetan walii yaaduun jaalalaa fi gamtaan hojjetamuun isaanii hardhas jaalalaan akka filannee dhageeffannuuf sababa ta'uusaa Muktaar ni dubbata. Namni tokko yoo jabaatee ol bahe achumatti jabeessinee qabuu qabnaa. Gadi harkisuu hin qabnu. Inni ol bahe immoo isa gadi jiru ol harkisuu danda'utu irra jiraata jechuun Muktaar uummanni Oromoo wal jabeeffachuu aadaa godhachuu qabaa nuun jedha. Weelluuwwan dhama qaban jaalalaan dhageeffan Muktaar keessaa inni biroon immoo jettee jetteedha. Weelluu kanaan Muktaar kudhaa matoo kan wal jaalate nu lamaanii abbaan hinaaf haa qaarristuun karraan jechuun jettee jettee itti dhiisii jedhaan intala jaallata.
Artistoonni Oromoo artistoota qofaa miti. Rakkoo saba isaaniis weelluuwwaniin ibsaa qofa osoo hin taane qaamaanis bosona seenaa akka qabsaa'aa turan kan dubbatu Muktaar. Innis qabsoo keessatti gahee guddaa bahatee jira. Sababuma kanaan hidhaa fi dararaan hanga ilkaan irraa caccabsuu fi gurra isaa duuchuu irra gaheen hardhas gurri isaa tokko hin dhagahu. Bara dukkanaa san keessatti yeroo uummanni Oromoo jibbamuu fi artistoonni Oromoo tuffataman san keessatti abbaan hoteela Hawwii obbo Ishatuu Kitil nama waan qaban hundaan artii Oromoo utubaa turan ta'uu kaasuun Muktaar Usmaan galateeffata. Nutis abbaa hoteela Hawwii obbo Ishatuu Kitil gumaacha keessaniif qophii keenya dhamoowelluun galatoomaa jechuun jaalanna. Muktaar sagalee isaa kiloolee waaqni isa badhaaseen ala dandeettii walaloo barreessuu fi yeedaloo hojjechuus qaba. Tiyyaa ani keetii hanga lubbuun tiyyatuun jirtutti attamiin si malee gadi ciisa garaan abdii jiruu tiyyaati ati si jaalallee taniin abdadhu guyyaa gaafa rakkoo taniin waammadhu guyyaa gaafa rakkoon weelluu dhama qabu walaloo isaa isumaan barreeffamee fi yeedaloon isaas isaa fi Musaal Alnabiin hojjetamee fi filannee dhageeffannoodha. Attamiin si malee gadhiisa garaa abdii jiruutti yaati si jaakalallee taniin an Tanin anwa maduka guyaga barako. Sabab haala siyaasaa biyya keenya keessa turerraa kan ka'e biyyarraa baqatee Keeniyaa ergasii immoo Noorwee Osloo jiraachaa kan jiru Muktaar hardhas siyaasa biyya keenyaa irratti yaadota jajjabaa fi gaafiiwwan iftoominaan fuulduratti nama gaafatudha. Gootummaan anaaf dhugaan dhugaadha jedhanii dubbachuu fi dhugaa irratti cichoomuudhaas jechuun ibsa. Muktaar Usmaan kaaseetta sadii fi weelluuwwan qeenxee garagaraa nuuf gumaachee jira. Waa'ee weelluuwwan isaa dhama qaban nuuf gumaachee maraa ni kaasne yoo jennu daqiiqaan murtaawaan qophii kanaaf kenname nu hin gahu. Qophii keenya dhama weelluu har'aatiin Muktaar Usmaan gumaacha isaa guddaa indaastirii muuziqaa Oromoo keessatti bahateef qabsoo Oromoo keessatti dandeettii waaqni isaaf kenneen qofa osoo hin taane qaamaan daggala seenee ifa har'a nu argineef gahee bahatee hundaaf ulfaadhu galatoomii jechuun jaalannee jira. Rabbi umrii dheeraa waan yaaddee fi kaayyeeffatte hunda ittiin dhugoomsitu siifaa kennuun hawwii keenya. Akkuma inni jedhu waan uummata Oromoo ibsu, aadaa uummata Oromoo waan ibsu irratti haa hojjennuun dhaamsa keenya. Wanna xiqqaa guddaa obsaan irra galata isaa Rabbii kunoo har'a gahee galata isaa Rabbii kunoo har'a gahee. Qophii
qophii keenya dhamuu weelluutiin kana dura obboleessa isaa hangafaa Awwal Usmaan galateeffannee turre torbee kanaaf immoo Muktaar Usmaaniin galateeffachuu jaalannee jira kan torbee kana kana fakkaata ture torbee dhufu qophii biraatiin hangolitti deebinutti torban gaarii torban milkii isiniif haa ta'u nagaatti.